nagaa hordoftoota dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa waxabajjii bultii 17 bara 2021 eegale turtiin keessan agamaa'ee kurfii keenyaatti nufaanaa ta'uuf kan isaan hawwatu amatiifi dhugaasaatiin sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo gara kaaba Oromiyaa raayyaatti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo raayyaadhaa keessa jiru irratti odeessa Oromticha raayyaa tokkorraa argannee fi gara ba'a Oromiyaa godina Harargee ba'aatti bilbiluun hidhaaf gidirfama hawaasni Oromoo godina Harargee ba'aadhaa onafadis keessa jiru akkasumas akka waliigalaatti ammoo dhimma filannoo kijibaan wal qabatee dararaa hawaasa Oromoo irra ga'aa jiru adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis ammoo maaltu Oromoof fala takkaa'uu Oromoon akka sabaatti gidirfama mudataa jiru kana jalaa ba'uuf maal godhuu qaba irratti marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo ba'a Oromiyaa tokko waliin tolfannee fi gara biyya Saawud Arabiyaatti bilbiluun torban har'aatii qabuun haga guyyaa har'aatti namoonni 10,000 ol ta'an biyya Saawud Arabiyaa keessaa poolisoota Saawud Arabiyaan qabamanii hidhamuu kanas kan qabsiise ammoo imbaasii Itoophiyaadhaa biyya san keessa jiru ta'uu erga qabamanii boodas ammoo akka hin gallee fi imbaasiin Itoophiyaa biyya sanii Oromoota hidhamaa jiran maneedhaa keessatti ugguraa jiraachuu isaa irratti odeessa Oromticha biyya Saawud Arabiyaa jiraatu tokkorraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Turtiin keessan agamaa'ee kurfii keenyatti nufaanaa ta'uuf ammas irra deebi'ee san hawwataa jalqaba irratti gara biyya Saawud Arabiyaatti bilbiluudhaan odeessa bal'aa Oromticha biyya sitti gidirfamaa jiru tokkorraa arganne isiniif dhiyeessuun kan afettis waluma duraa duuba tarkaanfannaa nufaana turaa. Oromtichi dhalataan kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo yeroo ammaatti biyya Saawud Arabiyaa keessatti haala achitti mudateen rakkataadha jirtu hiriyoonni keellee sibiraa qabamanii hidhamuu isaaniitu dhaga'ee egaa mee ka'umsa dubbiidha hamma uumamee kanaanuu ibsitaa itti dabalataan ammoo maaltu falaa irratti dubbannaa haala hawaasni Oromoo Oromiyaa keessatti kan guutuu Oromiyaadhaas akkasuma kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo immoo bifa adda ta'een miidhaa garaagaraa saaxilamee jiru irratti illee ni dubbanna mee amma eessa jirta haalli keessa jirtan maal fakkaata rakkoo maaliiti kan amma dhalatee jiru biyya Saawud Arabiyaa keessatti? Biyya Saawud Arabiyaa keessa wanni jiru rakkoo guddaa kan irratti uumamaa jira mootummaan akka malee shortaan suuqiidha biyya dararaa jirti hiriyoota kiyyalleen kan na biraa qabde hin qabdi ijoollee hedduudha nilleen amma kana gaati jabala waan jedhamu kota keessa jiraataa jirra kota keessa karaatti gadi buunaan nyaatamuu qaba. Ka'umsi dubbii kanaa maal ture silaa? Ka'umsuma kanaas wanni nuti nu gale hin jiru shortaan hin du'ate waan jedhan tokko sanuu lammii Itoophiyaa waan hin taane lammii Masriiti kan ajjeese jechaan illee jedhamaa jira. Yoom ta'e kuni? Kuni dhibaayeera kuni waan baatii tokko dura akkasa Masriidha lammii Masrii. Allama yeroo qabamulleen Somaalee himate malee lammii Itoophiyaa himannaan Oromoo taanaan miidhaa addaa sanamarra gaa jawwaala irraa fuudhanii amma immoo karaa addaatiin qabumsinni amma karaa addaatiin jalqabee jira jawwaala ittiin kennanii waan kana ga'ee kana ambaase maddalaqee ambaase maqeessantu akkasitti qabaanuun jedhaa jira jawwaala irraa guuraa jira jawwaala yeroo qabatanii maneedhaa isheenan achii fidiyoo waraabanii nu arrabsaa jiranii viidiyoo waraabanii nu dararaa jiranii jawwaala irraa guuraa nuun jee ni singalchuufis halkan takka singalchuu hin barbaannu mootummaa keessantu singodeen waan isiniif goonu hin qabnu jaaniin ijoollee mamma nu biraa qabame kanallee nu baasan maaliif nu gashine jedhanii watu amma jawwaalli kun telefoona yookaan moobaayiliidha moobaayilii qabatanii mana hidhaa yoo seenan mana hidhaa keessa taa'anii maqaa nu balleessaa jiru. Saniifuu yeroo qabdan moobaayilii irraa guuraa jedhaniitu moobaayilii irraa guuraa jiru. Kana sammuu maaliif nu gootu jennee poolisii warra Saawud Arabiyaa gaafanne nuti imbaasii Itoophiyaatu akka akkas tolchinu nu tolcheedha kan warri jedhan akkas irraa gadhutti akkana. Akkasii ani waan isiniif goonu hin qabnu ambaasee keessantu akkasitti yeroo qabdan jawwaala irratti hin dhiisinaa jawwaala kaameeraa qabu guuraa irraa nun jedhee akkasitti ajajamnee
waan isiniif goonu hin qabnu janinni maaliif nu bashinaree jennaan yaarkan takkala isin bashuu hin barbaannu mootummaa keessan dusindide maal isiniif goona amma lammiin biraa hin qabama yeroo qabame ikaama waan jamu waraqaa seera warri hin qabne biyya hundarraa hin qabama garuu torban takkan bulu hin gala. Amma silaa kan marsaa kanaa kun qabuun kun hidhuun kun moobaayila irraa guuruun kun agam tokko ta'e kan inni eegale. Guyyaan kamisa darbe jalqabe. Guyyaa torba jechuu erga eegale. Torbee ga'ee jira amma baata jalqabe qabaan kun ijoolleen nu biraa fuudhamellee torbee ga'anii jirani. Amma gaa viidiyoon garaagaraa ba'aa jiran miidiyaaleen Oromoo agoonis dhimma kana dubbataa jiru. Ijoolleen Oromoodhaa ammatti qabamanii hidhamanii jiran kun akka viidiyoo irraa mul'atanitti hedduudha. Uffannillee kan irra hin jirretu jira. Kan waan akka miikaa takka feestaalillee maxxanfatanii jirantu jira. Nyaanni dhugaatiin hin jiru dararaan illee jira jedhu. Baay'inni isaanii agam tokko ta'a laata? Eessatti immoodha kan isaan hidhamanii jiran biyya Saawud Arabiyaa keessa manneen hidhaa garaagaraatti immoo manuma hidhaa beekamaa tokkotti hidhamanii jiru. Kanallee adda nu baasi. Baay'inni isaaniis agam tokko ta'a laata? Baay'inni isaanii garuu hagana jedhee beekuu hin danda'u. Guyyaa tokkicha keessa gara nama 10,000 oli kan qabamee jiru. Achumarraa gaati tilmaamamee nama meeqa akka ta'u namaaf hin galaa garuu nama waan adda baafatu qabu namni akka naannoo taa'eef makka jidda ati naannaa kana wanni qabamu mana hidhaa jiddaa keessatti argama ijoolleen nu biraa qabamelleen uffata tokkicha hin qabanii uffata dalagaatiin qabamanii uffata isaaniitillee karatti erginuuf dhabnee akkasitti ijoolleen oowwaa nyaati hin jiru yeroo watwaattanii nyaata nu kennaa bishaan nu kennaa yeroo jaaniin maal isinii goone lammi Itoophiyaa baatee jedhamee kanas waa tokko namunti horii lafarra yaawwanni sisiyoon jiru. Guddoo nama gaddisiisa ammoo lammiinuma Itoophiyaayyuu ta'ee yoo ati Oromoo himatte dubbiin sitti jabaatti kanaaf Sumaalee fayyee jette irra sii laafti jettee Oromoota akka isaan dubbii jabeessan ka tolche warruma imbaasii Itoophiyaa sana moo maaliif Oromoo jabaatan laa warri kun Oromoon addatti badii maalii tolchite? Waan kana akkuma biyya sii kaase garee kana hunda kan hojjetaa jiru ambaaseedha. Amma ambaaseen alaan maallaqa baay'ee yoo itti kennan hin gashiti nama dumanidha isheen ilmaan Oromoodhaa bakka jirutti itti naggatatamuu jira. Sila ambaasiin kun fakkeenyaaf yoo firri keessirraa qabamee ati immoo maallaqa guddaa qabaattee dursitee imbaasii sanaati mataa takkaa'uu gubboo baana yoo laatte imbaasii Itoophiyaatu aangoo qaba jechuudha poolisii warra biyya sanii harkaa baasee si galchuuf. Akkasii maallaqa baay'ee kan baafte jennaan hin gashan garuu maallaqa waan danda'amu miti gaati maallaqa akkasitti ittiin namni galu waan argamu miti. Guddoo nama gaddisiisa gaa akkuma waliin quba qabnu gannoottan 3 darban kana keessa ilmaan Oromoodhaa kan karaa Liibiyaatti dhumtee achirraan baaraan gara biyya Euroopiitti ce'uudhaa ka deemtu yeroo namni 400 itti dhumetu jira sanii olis sanaa gadis deddeebi'ee dhumaa ture sanaan alammoo dhiyeenya kana biyyuma Arabaa kana keessatti Yaman keessatti ijoolleen Oromoodhaa kan 400 ol taatu biyyi sun yoon dogoggore na sirreessitaa bakka tokkotti mana hidhaa keessatti gubataniiru sanas ammoo akka isaan gubatan kan tolche mootummaadhuma Koloneel Abiyyi jedhama. Mee kun hundumtuu maaliif Oromoo irratti ta'aa jira jettee yaadda qabxiin ittaan ammoo egaa biyyattis ni duuna baara irrattis irbaata qurxummii ta'aa jirra biyya ambaas yoo geenye akkasi beeramaa jirra kanaaf Oromoon maal ta'uu qabdiitti ni deebina ammoo dhibdeen kun maaliif Oromoo irratti jabaatila ati maal jetta? Yaada kiyyaa walaa tokkotti wanni ilmaan Oromoo baattee dhiyaatte idil addunyaarratti argamu wanni miidhaan akkatti irra gahaa jiru kun bilisummaa dhabuurraa kana nuun gahuu jira biyya hunda keessatti ilmaan Oromooti kan dhumaa jiru baaraatti kan nyaatamaa jiru Jibuutitti Yaman keessatti biyya adda addaa biyya garaagaraa keessatti biyyattii hin dhumne hin qabu lammuma Oromooti wanni dhumaa jiru kana hunda kan godhe bilisummaa dhaba. Hayyeegaa bilisummaa dhaba dhugaadha. Nama biyya qabutu bilisummaa qaba Oromoo biyya dhabsiisanii jiru rakkoo koleeffattoonni mootota Abashaadhaa kunniin likirraa kaasanii agarraatti itti jiran kanaan Oromoon dinagdeenis miidhabee kan siyaasaan kan dinagdeedhaan waan gamanaatti rakkoo adda addaa jalaa lubbuudhaan ba'uuf jecha baqateetu baaratti dhumaa jira
biyya ambaatti mana hidhaa keessa gubataa jira akka keessan kanammoo kunoo adamfamee qabamee hidhamaadha jira kun egaa akkuma tu jette rakkoo bilisummaa dhabuuti erga biyyaa baanes ni duuna ta'e biyyattis ni duuna ta'e ati maal jetta qeerroof qarree Oromoo biyyatti afanii jiran maal gorsita isin warri hin qabamin jirtanoo maal falattu maal yaaddanii jirtu silaa kan dhume kan biyya ambaa keessatti rakkate kan mana hidhaa keessatti rakkate warri kanarraa olee qaamaan biyyatti argamu kan wanni nani jiru hidhannoo ofii jabeeffatee leenjii ofii godhatee adda bilisummaa Oromoo buutee waboo waliin mootummaa gabrooffataa kana ofirraa buqqisuu qaban yaada kiyyaa baaratti nyaatamanii biyya namaa kee deemanii arabni sitti tabdu biyya adda addaa keessatti wallahi nama gaddisiisa waan nama gaddisiisu tokko ilmoon dhiiraa akkasitti dhiiga dirqamallee ta'urra kuni mootummaa dhaba doolaan biyya biraa yoo dhufelleen qabiilaan biraa kabaja guddaa qaba qabamulleen seeraan biyya galchamaaf duun uleen takka hin dhaamin oduu beela'in oduu hin deebatin bishaan isaa dhiqatee yeroo barbaadetti nyaatee biyya isaa gala warri miidiyaa gurguddaa qabu warri dhageettii qabu akka iyyee ummata mana hidhaa jiru kana furmaatatti godhu irraa dubbachuu qabaniin yaadi kiyya ummati dhumaa jira wallahi dhumaa jira namni owa keessatti dararamaa jira hin bu'a ijoollee yeroo itti bilbile jawwaala irraa fuudhanii kan didee jawwaala isheene dhoksaniitti akkasitti yeroo mootummaan itti dhufe jawwaala isaanii cufanii dhagaa keessa yaasanii yeroo mootummaan biraa deemee dubbisaa jiran akkasitti warri jawwaala itti isheene. Egaati yeroo garaagaraatti biyya keessaas biyya ambaatis yeroon dubbisu dargaggoonni Oromoodha shamarran Oromoo walloodha kan biyya Arabaa kana keessa jiranii hawaasa Oromoo walloo ka biyya keessatti duguugaan sanyii humnoota Eertiraani Amaaraani humnoota mootummaa koloniin Abiy fakkaa'u waraana federaalaa poolisii federaalaan dhumaa jiru kanaaf ni dirmatu maallaqa gadanda'an ni gargaaru yaadaanis ni gargaaru kanarraas ka'uudhaan biyya keessatti kan Oromoo fixaa jiran abashoonni biyya Arabaatti illee Oromoota wallootti duulamanii turan torbeedhuma lamaan darbe kana keessa isa kanaaf jibbiinsa warri kun Oromoof qaban kana yoo ilaaltu maal dhaamta hawaasa Oromoof warra Itoophiyaa Dimookiraatessina jedhutu jira galmi qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa dhugoomsuudha Oromoon mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaa yoo qabaate malee impaayera Itoophiyaa keessa jiraatuun baraabaratti bo'icha malee bu'aa hin qabu jedhu ati muuxannoo maatiin kee keessa darban atillee arra biyya keessaa baateellee biyya ambaatti duula sirra godhamaa jiru kana jibbiinsa abashoonni Oromoo qaban kana yoo ilaaltu Oromoon abashaa waliin biyya tokko keessa jiraatuu ni danda'a jettaa gara fuula duraatti. Ani akka yaaddi Oromoon abashaa wajjin jiraatuudhaaf ilma hin danda'u akka yaada kiyyaatti ilmaan Oromoo bakka jiru hidhatee mootummaa gabrooffataa kana ofirraa buqqisee biyya Oromiyaadhaa walaba baasu waan hin taane alatti habashaa waliin hin jiraanne jechuun kan ati hin danda'amne maatuma jiraataa jirra. Biyya Arabaa keessatti illee kunoo garaagata biyya dhowwaa jiranii akkuma ammatti naatuttee turaatutti magaala mataa kana keessa torbee darbe walitti bu'amee ture. Akkasuma sunilleen garaagata biyya dhowwanii turanii akkan darbu amma immoo mootummaatu jabaataa jira ilmaan Oromoo bakka hundatti dararaadhaan biyya namaa keessatti dhumaa biyya keessattis dhumaa amma biyya kanatti jiraatuudhaaf hingiidha biyyatti yoo gallilleen jiraatuudhaaf hingiidha inni lubbuun keenya waan bilaashitti lafatti badaa jirtuufu hidhannee yoo inni dhume hangi hafte yoo bilisoomte irra nu wayyaadan jira. Kan nama dhageessan kun gara biyya Saudi Arabiyaatti bilbiloonni gidirfamaa hawaasni Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessa jiru irratti odeessa bal'aa argannee fi dhaammannoo Oromtichi biyya san keessatti gidirfamaa jiru hawaasni Oromoo takkaa'uu qeerroof qarreen Oromoodhaa biyya baqatuu akka hin qabne kan Oromoon dhabee baqataa jiru hidhamaa jiru du'aa jiru bilisummaadha sanas ammoo waraana bilisummaa Oromoo woobo waliin taane falmannee keenyatti abboomuutu furmaata malee biyya baqannee galaana biyya ambaatti dhumuu qurxummii biyya ambaatiif irbaata takkaa'u soora ta'uu biyya ambaa keessatti hidhamnee mana hidhaa keessattis abiddaan gubaturra falmatuutu Oromoof Oromiyaa furmaataa kan Oromtichi biyya Saudi Arabiyaa keessatti gidirfamaa jiru
dhaammate isin dhageessifneedha. Kanatti maansuudhaan gara baha Oromiyaa godina Harargee Bahaatti bilbiluun haala hawaasni Oromoo gamasii keessa jiru akkasumas dhimma adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa waliin tolfannetu isiniif dhiyaata. Akkuma seeraatti wanti nama wal ta'e sana keessaa filachuu jechuudha. Haadhaan deemaa jiru kanaan immoo miseensonni paartii biraa waan ammoo dhaabbanni Oromoon qabu sabni biraa qabu irra hedduun isaanii keessattuu dhaabbanni Oromoo irra hedduun miseensota dhaabbataa jira. Sababa kanaaf haala kanaan osoo miseensonni dhaaba kanaa waan ammoo dhaabota Oromoo jiranii bifa bilisa ta'een filannoo kanaaf qophaa'an ta'e akkaataa itti filatamu jiru waan ammoo filachuun hin jaamu birqisiisanii yookaan wanta fakkeessiidha. Fakkeessii kana immoo uummanni akka fakkeessituu gochuu qaba. Akka fakkeessituu gochuu qabu itti himamaa jiraatti himamus qaba. Filannoo wajjin wanta lama walirraa sanarraa kaase immoo filannoo sun taane wanti tokko sitti argisiisamee tokko qabxii yoo jiraatte jaalattee jibbitee filannoon biraan jiru waan ta'eef sun dirqama ta'a jechuudha. Dirqamsiisuu jedhama malee filannoon hin jiru. Kanaaf hawaasni akkasitti gochuu qaba. Wanti filannoo jedhamu embaara keessatti filannoo hin jiraatu durmaamuu jalqabamu. Kanaaf embaarri filannoodhaan hin jiitu. Kan godhuttis akka seenaa biyyoota bilisoomanii garaagaraa yeroo ilaallu jechuudha. Erga filannoon hin jiraanne hawaasni Oromoo maal godhuu qaba? Ammaan kana Oromoon filannoo sun taane dirqama qaba. Dirqamaa irra jira Oromoo irra. Dirqamni tokkicha Oromoo irra jiru wanta sabni gabrame godhuu qabuu fi akkaataa itti minbaaya diigamanii tokkicha jedhamuun farla fagaanii deeman sana. Innis maali afaan qabeetiin minbaaya sana diiguudha jechuudha. Minbaayarri durumaa afaan qabeetiin diigama. Isa afaan qabeetiin minbaaya sana diiguudhaaf qabsaa'aa jiru. Isa afaan qabeetiin minbaaya sana diiguudhaaf tattaafachaa jiru sana jabeessuudha. Furmaanni Oromoo inni dhumaa. Kan akka furmaatatti illee sun taane akka dirqamaatti irra jiru. Embaara jalatti ishee saba gabroomisaa ta'e biyya biraatti deemtee kabajamtu lafa kanarra jiraattee kabajamtu ni tuffatamta. Yoo humna qabaatte yoo qawwee qabaatte yoo jabaataa taate immoo ni kabajamta yookaan ni sodaatanta. Sababa sodaatanii si dhiisu yookaan si kabaju. Kanaaf humni jaalala fida humni kabaja fida. Kanaaf humnuu qaba Oromoon yoo ofii hidhachuu dadhaballee warra hidhatu san gargaaruun dirqama isaatii jechuudha. Kanaaf filannoon tokkichi inni qabu kana isa filannoo fakkeessaa kana kan taane filannoo Oromoo ammatti filachuu qabu isa kana jechuudha. Tole gaariidha humna qabu jabeeffatu keessumaa waraana bilisummaa Oromoo wooboo hidhachiisuu hawaasni Oromoo ijaaramuu qabxiileen kun dhugaadhumatti hedduu barbaachisoodha. Waraanni bilisummaa Oromoo wooboon isa duraaniirra bal'ataa jira baay'ataa jira tarkaanfilee boonsoos fudhataa jira. Yeroo baay'ee waraanni bilisummaa Oromoodhaa tarkaanfii inni fudhatu humna diinaadhaa kan naannoo Amaaraa ta'u kan Eertiraa ta'u walumaa gala kan Impaayera Itoophiyaadhaa adamsuuf itti bobba'u hawaasa Oromoo gidirsu kanarratti tarkaanfii fudhata. Kan ammoo akka malee hawaasa Oromoo miidhaa jiru basaastotaa fi ergamtoota diinaadhaa akkasumas humna poolisiif tikaa magaalaa keessa jirutu qeerroolee Oromoo jajjabduu abbootii qabeenyaa Oromoo bebbeekamoo akkasumas ammoo hawaasa Oromoo keessaa kan egeree Oromoo fi Oromiyaaf illee abdii ta'uu danda'an qeerroo ta'u qarree ta'u hayyoota ta'u warra kana cecceanii obbaasaa jiran. Warra kan attamitti to'atuu danda'a laata? Tarkaanfiin dirree irratti fudhatamu kunoo jabaatee magaalaa keessatti akka itti fufuuf silaa maaltu ta'uu malaa jetta? Adeemsa warri keenya ilmoota jira waan bilisummaa Oromoo sirrii bareechee jira. Akkaataa itti isaan gaafachuu danda'u sirrii bareechee jira. Uummataatu haala mijeessanii kaasee waan immoo saba kanaatu du'uu isaa kun ajjeefamuu isaa kun hedduutti dhaga'amuu dhiisuurraan kan ka'e isaan kanaaf haala mijeessine malee yeroo barbaachisaatti haala barbaachisaa ta'e guuttatee tarkaanfii fudhachaa ture fudhachaa jira. Haa ta'u garuu ammallee haala mijeessuun uummata bira hin jiru. Sababa uummanni kun du'a isaa kana akka isarra raawwachaa hin jirre waan immoo kan raawwatamaa jiru sun kanaan jiru akka waan jirutti ilaalcha waan qabaateef malee isaan kana dhabamsiisuu hin ulfaatee miti. Humnaatti dhabamsiisuu miti. Kanaaf yoo danda'ame karaa danda'amuun odeeffannoodhaan haa ta'u wantoota garaagaraatiin isaan sana cinaa dhaabbannee isaan sana gargaaruu qofa furmaanni. Furmaanni rakkoo gabrummaatti hin mul'isne hundaatu waan bilisoomu bosona biroo waan qofa jechuudha. Hayyee dhugaa dhagaa. Labsiin warraaqsa galaana uummataa waxabajjii 8,2020 labsame miseensota qeerroo bilisummaa Oromoof ol dhageettii ajajoota waraana bilisummaa Oromootiin bifa garaagaraan hojjetamaa ture ammalleen irra deebitanii waamicha taasiftaniittu. Sunis ammoo caasaa mootummaa diiguuraa tarkaanfiilee qabeenya mootummaa irratti fudhatu laguu gabaa qabxiilee adda addaa of keessaatii qaba. Isa kanawoo akkamittiin miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoodhaa bal'isanii akka hundee sirna kolonii kana kutuu yookaan ammoo warra ganda keessa taa'ee isaaniin socho'ee dabarsee kennu kana qulleessuu irratti hojjechuu danda'u yookaan dandeessu laata maal jetta dhimma warraaqsa galaana uummataa irratti?
warraan isheen gaggeeffamu gaa'umma isaanii uummanni immoo gaafa rakkate gaafa isaa argame inni fincila. Fincila kana kallattii qabsiisuudha kaayyoon guddaan. Kanaaf fincila kan kallattii qabsiisuu irratti hanga tokko uummataa fi caanaa hedduu hariiroon jiru baay'ee haalli diinaa hayyamaa fi miti yookaan immoo dhiibbaan diinaa baay'ee jabaa qaala. Sababa kanaan bifa iccitaa ta'een hanga danda'ame iddoo garaagaraatti dabree bifa miidhaan fa'aa xiqqaa ta'een yoo jirra gaarii na fakkaata. Egaa jalqaba qabxii hedduu xuxxunnee irraatuu Itoophiyaan impaayera ta'uu ishee kaafteetta ammoo aarsaa guddaan kafalamee kan galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa ankaafamu maqaa yootaan miidiyaan xiinxalaan akkasumas hooggantoota jaarmiyaa siyaasaatiin waa'ee impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu hawaasa Oromoo burjaajessuutu galma sana hanqisaa. Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kan isin amma hidhamaa ajjeefamaa gidirfamaa jirtaniif eessa maaltu Oromoof Oromiyaa furmaata fidaa irratti arras deebinee osoo Oromoo yaadachiifne. Oromoof Oromiyaa furmaanni miidhagaa dhufu gaafa Oromiyaan biyya bilisa ta'e Oromoof Oromiyaa waladhaan gaafa jiraatan gaafa Oromiyaan independent country taate waan immoo biyya bilisa taate daangaa badhaasi kan osoo hin gabroomin dura kan bara gabrummaa Oromoo duraatti deebite sana gaafa sana Oromiyaan bilisomte gaafa uummanni Oromoo gabrummaa jalaa jedhamu. Kanarraa xiqqishollee irratti sabni sun hin bilisomne jechuudha. Kumallee osoo xiqqishollee irraa irratti jira ta'e kanarraa sabni sun hin bilisomne ammallee bilisummaa isaatiif qabsaa'aa jechuudha. Wantoonni Oromoon adeemsa sirna gadaa hin jira qaban hundi hanga guutamatti gabrummaan saba kanarraa hin kaa'e jechuudha. Kanaaf galmii fi bakki itti dhaabbachuu jennu bakka sana galmi qabsoo bilisummaa Oromoo sana na fakkaata akka kiyyaatti jaalala galanii sana mana fagaanii deeman. Dhugaadha ammaaf qabxiileen irratti mari'anne qabadhee kanuma tarii waan afee jettu itti dabalataan ammoo akka waliigalaatti haala hawaasni Oromoodhaa baa Oromiyaa keessa jiru waan dubbattus yoo qabaatte asumaan akka dubbattu reesii kenneerraa ulfaadhu. Egaa akka naannootti wanti jiru biraati manni sagalee qaba ammatti kana ammatatti illee baay'ee nama waammata dalaafate jira haa ta'u garuu waan danda'an wanti danda'an waan xiqqoo isa waa biraa dhaabbatu yoo danda'e ofii akka hirmaatu hirmaanni immoo warratti hirmaataa gargaaru. Isaan cinaa dhaabbatiin jaa sanarraa kaasa immoo warroonni yeroo hedduu irra deddeebiidhaan miseensa waan immoo caasaa turanii irra deebi'anii gananii dhiiga uummataatiin taphatan waan immoo caasaa turanii hedduu isaanii balleessaa jedhaman biyyaan akkanatti nafsuu qabni kun bilisomuu jira. Seenaa keessatti hin xureessinaa sabni kun isiniif qabala. Kan booda waliin jiraachuu ta'an saba kana waan ta'eef dantaa dhuunfaa yookaan immoo dantaa yerootiif jecha saba kana jedhanii lubbuun uummataatiin taphatanii ofiishis booda rakkoo irra kan dhufne akkuma mootorraa of qotatanii gaariidha. Akkanatti lafa gochuu barbaadate gabaabumatti. Warra kanaan dura qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mataa yaadsa ta'u jaarmiyaa keessatti ijaaramanii itti hirmaataa turanii ammoo kaayyoo silaatii dhaabbatuu fi qaban sanarraa dantaa dhuunfaaf maqanii shira garaagaraa qabsoo Oromoo irratti hojjetaa jiranii fi kati dhaamtu. Isaan kanaaf dhaamsi biyya guyyaan kun akkanatti lafu sabni kun bilisomuu jiraata. Wanti isaan irra hojjetan kun gatii isaan kabachiisuu jiraata. Kana caalaa dachaan gatii isaan kabachiisuu jiraata. Sababa kanaaf akka of eeggatan. Dantaa dhuunfaa yookaan immoo dantaa yerootiif jecha akka saba kanarratti dhiibbaan goone akka booda ofirratti illee dhiibbaan goone. Deebiin isaan qaqqabuu danda'a waan ta'eef namuu wanta hojjete waan hanga hojii isaanii argata waan ta'eef yoo sabichaaf illee dantaa qabaachuu baatan ofumaa jaanii otoo ofitti fudhatame gaarii na fakkaata. Kan amma dhageessan kun miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aati. Kan asaanuu gara kaaba Oromiyaa raayyaatti bilbiluun haala hawaasni Oromoo raayyaadhaa yeroo ammaatti keessa jiru fedhii isaan hawaasa Oromoo walloodhaaf dirmatuuf qabanii fi qabxiilee garaagaraa irratti odeessa Oromticha raayyaarraa arganne isiniif dhiyeessinamus turtiin keessa nagamaa'ee ofii keenyaatti nu faana ta'u. Oromoonni raayyaa bara dheeraa fi Oromoo irraa citaniitu nyaapha gidduu jiru ammallee rakkoo hamtuutu mudataa jira jedhu kana dura warra TPLF haadhaa ture qabeenya saamaa ture ganna sadan kana ammallee warri mootummaa Koloneel Abiyyilleen Oromoo raayyaa dhibaadhuma jiru jedhu mee maalitti jirtu maal keessa jira Oromoo raayyaa? Amma Oromoo raayyaa jayyaatee qabateera. Oromoo keenya irraa fu'amee Oromoo keenya waan argannee gadda kana malqabeen ture. Oromoo walloo wajjin wal quba qabdu wal odeeffattu. Oromoo walloo wajjin bilbiluu jirra. Hawwa kanas darbamuu jirra. Amma rakkoo guddaa qabna. Adoole teessee mi'aa kana tulloon qotataka. Oromoo raayyaa qofaatti alman jettu. Biyya baay'ee dhala Oromoo sun baay'ee guddaa jira arma.
Oromoon gaa. Oromoo almaa qayyamu. Oromoo guddaa jira amma hojjetaa jira. Nama ciccimaa amma qabeen jira amma harka qabadde. Hayyee. Harka duwwaan taane mallaqa tokko nama ciccimaa qabatte jira. Waan guddaa dhufate. Dhugaa. Walifatanii harmara gargar kan qabuun ta'anii aduun guddaan namni akkanas guddaan qabu horumsa walitti qabuun jira. Cima kan ta'e Oromoo qabeen jira kaama waan qayyartan sinaasaa sabiyan takka waan yoon xinnoo qabattan gara baay'isaa gargaarsa. Ammoo timirti beetiin faa jira ijoolleen keessan barnoota barachaa jirti manni barumsaa timirti beetiin jira. Waan jala qaban takka illee hin jiru. Ijoolleen keessan hin barattu. Waan baratu bakka akka takka illee hin jiru. Bishaan qabu timirtiin qabu bakka adduudhaansa tirii isin ture. Harma keessatti irraa waan gosan godhati nu gargaaraan anis nama baay'ee guddaan qabee sabsaba walitti qabee horma haasaween jira ajajjabannee walii haasawee jira. Amma akkamit jiraattu loon horsiiftu moo midhaan qottu moo akkamit jiraattu? Qonni jirra amma aduu ta'e roobin jiru. Amma attami warri Tigireedhaa isin lolaa jiru xiyyitii isin tokkosu Oromoo raayyaa amma ajjeefamaa jira moo attam? Oromoo raayyaa lolee jira amma. Niyyi lolee jira amma niyyi ariineera Tigiree. Ariineera bakka niyyi ni fudhatu dakkaama amma. Ni fudhatu amma ni sodaa akkasumatti bakka akka shiftaa Oromoo nama diimtu. Nama takka ajjeesee jiru malee. Bakka ni jirtu waan ibsu bakka akka shiftaa galgala dhuftee nama takka ajjeesee qabuudhaaf diimuu malee. Ni jajjabaa ta'e inni Oromoo raayyaa gammachuu keessa jira amma ni.